Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu ijoo ganama kanaa isiniif qabannee dhufnee jirra gurra isin buufna balaliisaan xiyyaara Itoophiyaa Yilmaa Mardaasaa aangoo irraa kaafamu oduuleen achii baate nu dhaqqabdee jirti akkasumallee oduu gaddaa tokko qabna jechuudha kanatti aanseeti haati manaa aartistii Nuhoo Goobanaa yeroo dheeraaf kan dhukkubsataa turte du'aan addunyaa kanarraa boqatuun dhagahamee jira akkasumallee voolkaanoon guyyaa kaleessaa naannoo Afaar keessatti dho'ee jechuudha haala isin iskiriin irratti argitan kanaan kan kalee aara bobahaa ture har'ammoo eda ibidda bobahuun dhagahamaa jira jechuudha dabalataan ammallee daawwattoota keenya oduun ijoon ganama kana akkaan rifaasisaa guddaa uumte nu dhaqqabde jechuudha naannoo finfinneetti illee soso'iisi lafaa osoo garan galle garuu soso'iisi lafaa akka dhagahamee jiru jechuudha itti gaafatamaan yuunivarsiitii magaalaa finfinnee dubbatee jira ibsee jira jechuudha akkasumallee naannoo fantaalletti kirkirri lafaa jabaan uumamuun jechuudha daawwattoota kiyyaa lubbuu namoota hedduu kan miidhaa irraan ga'ee fi qabeenya hedduu kan barbadeesse jechuudha dubbatamaa jira jechuudha daawwattoota keenya akkasumallee qabsoon yookaan yeroo ammaa kana sochiin Jawaar Mohaammed godhaa jiru Itoophiyaa keessatti jechuudha hedduu mootummaa rifaasuu guddaa kan itti uumte itti namoonni itti dhiyeenya qaban ni dubbatan jechuudha kanaaf kan kana fakkaatan kan gurra isin buufnu tahaa oduu ganama kanaati jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo bagarra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib iddoo jettu cuqaasuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatina viidiyoo laayikii godhaa yaada viidiyoo irraa qabdan koomantii jalatti nuuf barreessaa daawwattootaaf kabajamtoota keenyaa jalqaba irratti kan eegallu jechuudha du'a aartistii yookaan qabsaa gameessa Nuhoo Goobanaa haati manaa isaanii du'aan addunyaa kana irraa boqatu wal qabatee gadda nutti dhagahamee ibsatu barbaana jechuudha rabbi lubbuu isii warra kan jannataa haa godhuma jannagaa waan jennu hin qabnu eenyumtuu numa du'a jechuudha yeroo dheeraaf dhukkubsataa turte jechuudha aartisti Nuhoo Goobanaa Oromoof qaaliidha nama hayyuu nama beekaa akkasumallee nama Oromoo hunda biraa tola guddaa fi akkasumallee galata guddaa qabu kan dhaloonni yoomiyyuu hin daganne jechuudha innillee akkuma beekamu lubbuun isaa dhukkubsatee lubburraa addunyaarraa deemuu ni yaadattu jechuudha haati manaa isalleen kunoo har'a guyyaa kaleessaati jechuudha lubbuun isii darbitee jirti rabbi kan jannataa haa godhu jenna dabalataan daawwattoota keenya kabajamoo balaliisan xiyyaara Itoophiyaa lolchiisan yookaan kan lola Tigraay keessatti shoora ol aanaa taphataa ture jechuudha Yilmaa Mardaasaa namni jedhamu ni beekta jedhee yaada jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo aangoo irraa kaafamuun dhagahamee jira jechuudha aangoollee osoma aangoo irraa hin kaasin irratti nama biraa akka shuuman himamaa jira jechuudha daawwattoota kiyya kun egaa waan seermaleetu irratti raawwatame jechuudha Itoophiyaa keessatti akkuma beekamu nama tokko aangoo irraa kaasuu fi aangoo itti kennulleen seera maleessa tahee jira jechuudha fakkeenyaaf akka keewwata seerarra jirutti jechuudha keewwata seera Itoophiyaa irratti kan barreeffamee jiru jechuudha ilmi namaa yookaan namni aangoo irraa akkaataan itti kaafamaa jiruu fi akkaataan achirratti barreeffamee jiru wal faallaadha jechuudha keessa fuuzaba amata 2-3 as dhiyaatu kana eega pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa irraa kaasee jechuudha san boodan namoonni bakka osoma nama sana achi hin kaafne dambii seeraa tokko osoo irratti hin raawwatin jechuudha aangoo irraa fonqolchuu osoma isaan bakka saniyyuu hin kaane nama biraa osoo inni quban qabaanne fidanii irratti shuumuun aadaa taatee yookaan baratamee jirti jechuudha kanaafuu gaa Yilmaa Mardaasaa akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa yookaan Dr. Abiy Ahmad isarraa amantii dhabuu fi akkasumallee sababni achirraa isa kaasanii akka jedhamaa jirutti akka oduun nu dhaqqabdeetti dirree xiyyaarallee seeraan itti fayyadamaa jiru zaa barbaade balali'aa zaa barbaade zaa ufiin fedhanii balali'aa zaa ufiin fedhanii ta'a akkasumallee yeroo fi seeraan itti fayyadamaa hin jiru jechuun akkasumallee musinnaa garaagaraa raawwatee jira waan jedhamu jechuudha maqaballeessi adda addaa gurguddaa irratti oofaa jiranii tarii guyyaa muraasa booda oduu biraa dhagahuu mala akka jedhamaa jirutti to'annoo jalaallee akka ooluu danda'u dubbatamaa jira malaammaltummaan akka himatuuf deemaniiti jechuudha mootummaan gaa yeroo ammaa kana sochii obbo Jawaar Mohaammed godhaa jiruun wal qabatee jechuudha muddamsuu hamtuun keessatti uumamtee jirti kaabinee mootummaa kadiirota mootummaa gubbarraa kaasee hamma jalatti jechuudha akka jedhamaa jirutti akka aangorraa namoonni shakkii qaban aangorraa osoo ittiin himamin
kaafamu deemanillee dubbatamaa jira jechuudha. Daawwattoota kiyyaa mootummaan Itoophiyaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana waraana birgeedii tokko guutuu jechuudha akka leenjisee qopheessee jiru jechuudha. Oduun keessoon nu dhaqqabde ni mul'isti jechuudha. Daawwattoota keenya kanagaa maaliif waraanni kun akka qophaa'ee ni beekama jechuudha. Yeroo ammaa kana sochiin Jawaar Mahammad godhaa jiru jechuudha. Akka malee mootummaa keessatti jechuudha rifaatu guddaa waan uumteef jechuudha. Tarii uummanni nurratti ka'uu mala jedhanii waan yaadaniif gaafa uummanni achii ol ka'e barattoota biyya keessatti waan tokko jedhee mataa ol qabatee yookaan namoota Jawaar Mahammad walitti dhufeenya qaban gubbaa kaasanii hanga jalatti haleeluu fi akkasumallee kaamman hidhatti guuruuf akka qophiin xumuramtee jirtu gareen akka ijaaramtee jirtu kanallee ifaan ifatti jechuudha. Gara miidiyaaleettillee paabliik ta'ee dubbatamuu baatu jechuudha. Hayyoonni illee irraa gongumaa jira. Namoonni keessa beektonni illee akka itti dubbatan dhabanii keessan walii qooduutti jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kanumaan wal qabatee daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu jechuudha. Odeeffannoo biraa kan qabnu daawwattoota keenya kabajamoo oduu ho'ituun guyyaa kaleessaa jechuudha. Naannoo Affaaritti voolkaanoon lafa keessaa dho'u isiniif gabaasnee turuun keenya ni yaadatama jechuudha. Har'a immoo kara galgalatti jechuudha. Kaleessa galgala gara sa'aatii 2 moo akkasitti jechuudha. Ibidda boba'uun dhagahame jechuudha. Kan kaleessa aarri lafa keessaa ba'aa ture waaqatti ol boba'aa ture suni edammoo gara ibiddatti jijjiirame akkuma iskiriin irratti argitan kanatti jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo ibiddi waaqatti ol boba'aa bule jedhan jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma miidiyaa adda addaa irratti argaa turtan jechuudha. Akkasumallee itti gaafatamaa yuunivarsiitii Finfinnee akka kaleessa galgala gabaaseetti yookaan ibseetti ifa godheetti jechuudha. Naannawa Finfinneetti illee sosocho'uun dachii akka uumamtee jirtu yookaan hollinni dachii akka uumamee jiru jechuudha. Dubbatanii jiran jechuudha. Ifaamsanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya dabalataan jechuudha. Mallee oduun ijoo fi oduun akkaan jechuudha nama rifaasisaa ta'e jechuudha. Fantaalletti jechuudha. Naannoo Awaashitti yeroo ammaa kana akka malee qabeenyi uummataa barbadaa'aa jira. Kana kan barbadeessaa jiru ilma namaa osoo hin taane waaqa isa dachii fi samii uumeedha jechuudha. Kuni dallansuu isaati jechuudha. Ardiin kirkiruun ilma namaatiin galabaxamaa jirti jechuudha. Akka malee lafti sigigaataa jirti. Namoonni akka malee achirra miidhamaa jiranii kanallee isinii gabaasee ture jechuudha. Kan duraanii malee jechuudha. Eda halkan keessa sa'aatii 6tti jechuudha. Naannoo Awaash akka malee jechuudha. Ardiin sigigaatu jechuudha. Qabeenya baay'ee jechuudha. Miidhaa akka irraan gahaa jirtu. Achitti immoo waa ibiddillee hin bobeenye garuu dachiin garagaluun dhagahamee jira jechuudha. Daawwattoota keenya hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu jechuudha. Daawwattoota keenya biyyi keenya haala kanarra ga'uun sadarkaa kanarra ga'uun hedduu dhugaa rabbii keessa namaatu dhukkuba jechuudha. Ispeeshaalii ijoolleen biyya ambaa jirtu keessi ni dhukkuba. Maaliif yoo jettanii biyya kiyyatti hin gala jettee umrii guutuu biyya kiyyatti jireenya tolfadha jettee namoonni biyya ambaa keessatti umrii ufii fixaa jiran gaafa mo'anni akkanaa biyyaan dhagahamu hedduu keessi namaa dhukkuba. Hundumaafuu rabbi kan dachiif samii uumee araarama nuufaa kennu ma jenna malee waan biraa waan jennu hin qabnu. Barri bara akkamiiti kan jedhu barichi garam akka deemaa jiru walumaan kan argaa jiru jechuudha. Daawwattoota keenya hundumaafuu waan dalagun hunda keessatti yaadatumatu gaarii jechuuf kan kana bal'isee isiniif ibsaa jiru jechuudha. Daawwattoota keenya waan gaarii argaa hin jiru, waan gaarii dhagaa hin jiru. Biyya Itoophiyaa duraan biyya nagaa, biyya tasgabbootu, biyyoonni biralleen itti baqatuu fi inumaa gaafa dur zabana sahabotaa fi rasuulli jiran sanillee jechuudha. Duraanillee sahabonni ergamtoota rabbiillee jechuudha. Gara Itoophiyaatti jechuudha hijratuudha kan achitti baqataa turan jechuudha. Kanneen akka Usmaan ibn Affaan fa'aan achitti baqataa turan, Itoophiyaatti baqataa turan jechuudha. Hijraa gara Itoophiyaatti ba'aa turan jechuudha. Daawwattoota keenya kaliifonni rasuula rabbiiti. Kanaaf biyyi teenya duraan biyya nagaa turte hanguma nu dhaqqabne kanaaf kan dur dhiisii hanga irratti biyya nagaa turte biyya miskiina nyaachiftee obaastu miskiinni hundi keessa jiraatu turte garuu amma miskiinni keessa jiraatu dadhabee jechuudha. Kan humna qabuu fi kan aangoo qabu qofaa taate jechuudha. Dhiigni namaa irratti dhangala'aa jira. Akkasumallee daawwattoota keenya daa'immantu irratti akka malee gudeedamu jira. Dhiiga ilma namaatu irratti gadi jigaa jira waan ta'eef
ardiin nutti dallanuu samiin nutti dallanuu kana caalaa wanni nama gaddisiisu hin jiru jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kana fakkaata jechuudha. Oduun har'a isiniif qabannee dhufne jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu daawwattoota kiyya biyya Itoophiyaa san keessatti wanni akka malee nama dhibu jechuudha. Zabana asaanu kana jechuudha. Mata lama sadeen kana namoota osoma naman gaafa osoma dambii seeraa tokkollee sitti hin fidin yookaan waraqaa aangoo gadhiisuuf deemtaa yookaan bakka kanallee osoo waan tokko beeksisa tokko sitti hin ergin aangomarraa kaafamuu kee qofa miidiyaarraa dhaga'uu kanatti jirra jechuudha. Daawwattoota kiyya egaa akkuma beekamu Yilmaa Mardaasaa nama shoora guddaa gaafa wayyaanillee taphataa ture jechuudha. Xiyyaara balaliisuu keessatti nama sadarkaa tokkoffaarratti argamu jechuudha. Yeroo ammaa kana maaliif akka aangorraa kaafaman maaliif akka nama biraa irratti shuumanii akkasumallee maaliif akka malaamaltummaan himatanii maqaa balleessanii akka waan inni musinnaa wayii dalageetti sanillee akka godhanii maaliif akka himatan san waan irraa beeknuu fi oduu nu dhaqqabdellee hin qabnu jechuudha. Bal'ina oduu kanaa mootu bubbullee ilaallaa waan ta'u hundaayyuu jala buunee ni hordofnaa. Ergaa nu gahe kamiyyuu jechuudha. Paablik goonee kallattiin isin hunda toora keenya banaa ni goona nama hundaafu jechuudha. Ni dhaggeeffanna walumaanuu kan isin maxxansuta jechuudha. Daawwattoota keenya guyyaa guyyaan oduulee Oromoof Oromiyaa irratti Itoophiyaa keessatti raawwatu kamiyyuu dhaga'uu barbaannan chaanala Oromaan filannoo keessan godhadhaa. Akkasumallee viidiyoo laayikii godhuun chaanala keenya sabiskiraayibii godhuun akka namoota hunda bira ga'u gochuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota keenya yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Viidiyoo kanallee sheer waliif godhuu hin dagatinaa. Sagantaan keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a. Sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibanaa.